Tole harka fuunee akkam jirtu. Viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa yuunit 4 ilaalla. Yuunit 4 waa'ee evolutioniti. Evolution jechuun gabaabumatti tiyooriidha. Tiyooriin kun ilmi namaa uumaa qaba kan jedhu san tiyoorii mormu jechuudha. Ilmi namaa rabbiin uumame kan jedhu san hin fudhatu. Akka tiyoorii kanaatitti ilmi namaa fi lubbu qabeeyyiin biraas jechuudha. Harreenis, gaangeenis, jawweenis, leencis hundi isaaniitu seelii takka irraa dhufan jedhee amana. Alright? Seelii takkitti irraa ka'aniit hunduu maal ta'anii evolve godhan jechuudha. Evolve gochuu jechuun jijjiiramu jechuudha. Waggoota miiliyoonota keessa jijjiirama fidaa jijjiiramaatiin sanyii lubbu qabeeyyii ardii kanarra jiru kana nuu kennanii jedheetiin amanaa jechuudha. So akka evolutionitti ilmi namaatii fi jaldeessi waggoota hedduun dura waggoota miiliyoonaan lakkaa'amaniin dura abbaa wal fakkaataa qabaa jechuudha. Waggoota biiliyoonaan dura ilmi namaatii fi gafarsis abbaa tokko qabaa jechuudha. Hiikaan isaa akkasi evolution jechuun. Akkuma asirratti mul'atu seelii tokko irraa ka'a. Protocells san booda seeliin sun evolve gooti jechuudha. Jijjiiramaa deemti. Ocean in the ocean jedha. Maal inni galaan yookaan garba keessatti jechuudha. Garba keessatti gara fish and tetrapods qurxummii fi wantoota lubbu qabeeyyii miila afur qaban isaantu uumamaa san booda maamaalota hoosiftoota kan jennuun the first mammals hoosiftoonni sun great apes jaldeessa jechuudha. San booda ilma namaa nu kennaa jechuudha. Homo sapiens. Evolution jechuun kana hiikaan isaa. Wanti hundi seelii takka irraa ka'eet dhufeedha. Alright? So akkasi evolutioniin hiikaan isaa. Garuu immoo seeliin takkaan sun akkamitti dhuftee kan jedhu san explain gochuu hin danda'u. Akkasuma seeliin takkaan sun akkamitti ilma namaatti jijjiiramuu dandeettenis seeraan ibsuu hin danda'u jechuudha. Evidensii wanti jedhee ni dhiyeeffatu hin jira. Saniin laalla gara fuulduraatti ilaalla jechuudha. So this is evolution. Evolution jechuun hiikaan isaa change in genetic composition of population. Genetic composition in population tokko yoo jijjiiramu jechuudha. Jiinii amala lubbu qabeeyyii tokko kan murteessu amala fiizikaalawaas ta'e amala fiiziyooloojikaalii isaas kan murteessu maalinni jeenetiksiidha. Sanyiidha jechuudha. Jeenetiksiin populationii tokko yoo kan jijjiiramu ta'e over successive generationii takka qofa irratti miti. Generationiiwwan hedduu keessa jechuudha. Jijjiiramaa kan deemu yoo ta'e sun maal jedhama? Evolution jedhama jechuudha. Sanyii waan tokko akkam jijjiiramuu danda'a? Koozii wanti ta'an maalidha? Sababni meiosis ta'uu danda'a. Hybridization, natural selection, mutation kunniin sababoota evolutioniiti jechuudha. Waan evolutionii cause godhanidha. Meiyosisiin beekamaadha. Wal hormaata seeliiti. Sex cells kan jennu kamuu gaameetota spermii fi ovarii jechuudha. Spermii fi ovum yookaan immoo hanqaaquu kan jennu jechuudha. Kunniin gaafa wal horanii meiyosisiidhaan wal horu. Meiyosisiidhaan gaafa wal horan seelii tokkorraa uumamu paarenti seelii san hin fakkaatu. Garaagaraa jechuudha. Seeliin obboleewwan lamas wal hin fakkaatan. Two daughter cells are different. Meiyosisii keessatti garaagarummaa fidaa deema jechuudha genetics irratti. So sababa saniif jecha meiyosisiin sababa evolutioniiti jedhamee amanamaa. Akkasuma hybridization jechuun diqaalomsuu jechuudha. Hybridizationiin akkasi. So hybridizationiinis evolutioniidhaaf akka koziitiin ilaalama. Natural selectioniinis waa'ee natural selectionii gara fuulduraatti ilaalla. Akkasuma mutation illee jechuudha. Mutation jechuun gaafa sequensiin DNA jijjiiramu jechuudha. Sun mutationidha. Isas mutationiis gara fuulduraatti ilaalama. So this leads to a sequence of events by which the population diverges from the other population of the same species. Over successive generation dhalootatti geeniin populationii jijjiiramaa yookaan genetiksiin populationii sababoota as biratti tarreeffaman afran kanaaf jecha jijjiiramaa yoo kan deemu ta'e kun maal fida jechuudha. Populationiin tokko diverge godha. Addaan qoodamaa deema jechuudha. From the same species. Kama sanyii tokko turetu sababa jijjiirama genetiksiitiif jecha gara sanyii garaagaraatiin jijjiiramaa deemaa jechuudha. And may lead to the origin of new species. Sanyii haarawaa uumaa jechuudha. The theory of evolution describes how the various forms of life, including humans, on Earth emerged and evolved. Theory evolution maal ibsuudhaaf yaala lubbu qabeeyyiin ardii kanarra jiran
ilma namaas dabalatee jechuudha. Akkami emerged godhan, akkami argama isaaniitii fi evolution isaanii jechuudha. Akkami evolve godhan, jijjiirama maal fakkaatu keessa dabalanii bakka amma irra jiran kana gahan ka jedhu ibsuudhaaf yaalii taasisa. Theories of the origin of life. As jalatti immoo tiyooriiwwan jireenya akkamii eegale yookaan immoo lubbu qabeeyyii akkamitti ardii kanarratti argaman ka jedhu tiyooriiwwan ibsanii jechuudha. Tiyoorii shantu jira. Special creationism, spontaneous generation, eternity of life, cosmos-one theory fi biochemical originidha. Jalqaba special creationism ilaalla. Special creationism ka jennuuni theory that claims the different forms of life on earth were created by a supreme being. Wanti lubbu qabeeyyiin dachee kanarra jiran supreme being yookaan immoo humna ol aanaa tokkoon uumama jedheetiniin amanaa jechuudha. Humni ol aanaa sun maalidha? God, Rabbii jechuudha. There are many different versions of special creationism. Special creationismiin foormii garaagaraa qaba. San keessaa tokko young earth creationism jedhama. Hunda isaaniitu wanti tokko isaan taasisu origin of life ka jedhu yookaan immoo lubbu qabeeyyiin kan uumaman Rabbiini jedhanii waan amananiif. Garuu garaagarummaa ni qabu jidduu isaaniitti. Young earth creationism ka jennuun kun suggested that earth is only a few thousand years. Special creationism keessa young earthiin dacheen tun waggoota 10,000 lakkaa'uun qofa turte jedhee amana jechuudha. Waggaa 10,000 gadii dacheen tun iddoo uumamtee waggaa muraasa qofa lakkoofsifte jedhee amana jechuudha. Warri young earth creationism jedhamu kun. Believes that earth was created in 6 24-hour days. Kanaafuu akka special creationism young earthititti dacheen guyyaa 6 keessatti uumamte. Dacheen guyyaa 6 keessatti guyyaa 6 sa'aatii 24 keessa jechuudha. Kana wanti young earth creationism adda taasisu. Itti aanu old earth creationismidha. Akka old earth creationismitti earth is very old ka jedhu san ni fudhatu. Dacheen yookaan immoo pilaaneetiin earth jedhamtu tun waggoota 10,000 osoo hin ta'in waggoota biiliyoonotaan dura akka uumamte warra amanuudha. But still maintain all life was created by God. Waan lubbu qabeeyyii jedhamu hunda Rabbitu uume jedhanii amanu. Itti aanu day age and gap creationism warra jennuunidha. Day age fi gap creationismiin jarris dacheen uumamuudhaaf guyyaa 6 ol itti fudhate jedhanii amanu. Garaagarummaan isaanii maalidha? Gap creationism irratti a large gap between formation of the earth and the creation of all animals and humans. Jidduu uumama dacheetii fi lubbu qabeeyyotaatti gaappiitu jira jedhanii amanu jechuudha. Gaappii waggoota hedduun lakkaa'amutu jira jedhanii amanu. The gap could be millions or billions of years. Gaappiin kun yookaan immoo jidduu kanatti gaappiin jiru sun waggoota miiliyoonota ta'uu danda'a yookaan immoo biiliyoonota ta'uu danda'a jedhanii warra amananidha. So gap creationism yoo jennu uumama dacheetii fi uumama lubbu qabeeyyii jidduu maaltu jira jedhanii amanu jechuudha. Gaappiitu jira. Gaappii waggoota biiliyoonotaan lakkaa'amutu jira jedhanii warra amanudha jechuudha gap creationismiin. Day age creationismiin immoo the 6 days are really meaning a billion years or geological timeidha jedhanii amanu. Guyyaa 6 ka jedhamu sun guyyoota 6 sa'aatii 24 qaban osoo hin taane guyyaa tokko yoo jennu waggoota biiliyoonota jechuudha jedhanii amanu jechuudha. Warri day age creationism. The days are just symbolic. Symbolima malee guyyaa 6 yoo jedhamu dhugumatti guyyoota 6 sa'aatii 24 qaban jechuu miti jedhanii warra amananidha. Itti aansee progressive creationism warra jennuunidha. Warri progressive creationism kuni Big Bang theory ni fudhatu. Big Bang theory jalqaba university jedhanii amanu jechuudha. Akka Big Bang geetitti dhoohinsa tokkotu gaggeeffame dhoohinsa sanii universiin kun uumame jedhee theory amanuudha. Theory san ni fudhatu. It accepts the fossil record of series of creations. Fossil recordiiwwan. Fossil jechuun hafteewwan jechuudha. Haftee fakkeenyaaf lafee fi wantoota adda addaa ni fudhatu. Wanta akka daayinoosarii fi lubbu qabeeyyii biraas ilma namaas dabalatee jaldeessas fossil jennaan hafteen isaa sun jechuudha. Hafteen sun akka jiru ni amanu garuu immoo each is seen as unique creation. Hafteen sun uniqueidha. Uumama addaati malee haftee san irraa wanti amma jiru lubbu qabeeyyiin amma jiran sun
dhufan ka jedhu san hin fudhatan jechuudha. Modern species are not seen as being genetically related to ancient ones. So wanti amma jiru fakkeenyaaf ilmi namaa amma jiruu fi lafeen qotamee baafamuun jira miti. Akka Homo erectus manaamu jedhamee kaa'amu san jechuudha. San hin fudhatan. Warri progressive creationism. Progressive creationism wanti adda isaan taasisu Big Bang theory fudhachuu isaaniiti. Kabira theistic evolution yookaan immoo evolutionary creationism warra jedhamudha. Warri kun evolutionii ni fudhatu. Evolutioniin ni jira jedhanii amanuu jechuudha. Garuu immoo evolutionii san kan gaggeessu gaariidha jedhanii amanuu jechuudha. Evolutionii masanuu inventor ka godhe Rabbii jedhanii amanu. Evolutionary creationism jennaan warra sanii. Rabbi ni jira jedhanii warra amanan keessaa jechuudha isaanis. Intelligent designinis newest version of creationism. Kun theory haaraa jechuudha creationism keessatti. Maintains that God's handwork can be seen in all creation if one knows where to look. Wanti Rabbiin uume yoo laalle Rabbi jiraachuu isaa nutti himaa jedhanii amanu. Jarri kun maal fayyadamu? Theory isaanii kana deeggaruudhaaf arguments often based on cell biology and mathematics. Biology fi mathematics fayyadamu jechuudha. Argument isaanii kana mormii isaanii kana deeggaruudhaaf. Okay, kan malaalle kun warra creationism jechuudha. Lubbu qabeeyyii Rabbitu uume jedhee warra amanudha. Itti aansee spontaneous generation yookaan abiogenesis warra jennuun theory jennuun jechuudha. Akka theory kanaatitti life can evolve spontaneously from non-living objects. Wanti jireenya jedhamu yookaan lubbu qabeeyyiin waan lubbuu hin qabne irraa dhufuu danda'a jedhanii amanu isaan immoo. Okay, it was once believed that life would come from non-living things. Wanti lubbuu qabu lubbuu dhabeeyyii irraa ni dhufa jedhanii amanu. Akkamitti fakkeenyaaf mice from corn. Hantuutni boqqolloo irraa ni dhufa jedhanii amanu. Akkasuma flies from bovine manure. Dhoqqee loonii irraa raammoon ni ba'a jedhanii amanu. Ni uumama jedhanii amanu. Maggots from rotting meat. Foon shameerraa jechuudha. Foon alaa'ee raammoo baasaa miti isarraa illee raammoon ni ba'a jedhanii amanu. So foon sun lubbu dhabeeyyiidha. Raammoon sun lubbu qabeeyyii jechuudha akka yaada isaaniititti. Fish from mud of previously dry lake. Qurxummiinis haroo gogee tokko jechuudha. Bakka gogee san irraa qurxummiinis ni dhufa jedhanii amanu jechuudha. Akka tiyoorii kanaatitti wantoonni amma asii olii ilaalle kun hundi isaaniitu lubbu dhabeeyyii irraa dhufan jedhanii warra amanudha. Alright? Tiyoorii kana namni jalqabaaf challenge godhe namni morme Francisco Redi nama jedhamu. Disproved spontaneous generation by an experiment. Qorannoo gaggeesseen spontaneous generation kun soba ta'uu mul'ise. Akkamitti mul'iseedha? Akkuma fakkii kanarratti mul'atu warri spontaneous generation kun maal jedhanii amanan? Foon yoo alaa'ee raammoo baasamti raammoon suni foon san irraa dhufa spontaneously. Kanaaf lubbuu dhabeeyyii irraa lubbu qabeeyyii uumame jedhanii amanan. San disprove gochuudhaaf maal godhe? As biratti okay, meeshaa mul'atu kana keessa foon kaa'ee jechuudha. Egaa foon kaa'ee booda meeshaa jalqabaa sirriitti hidhe mataa isaa. Kan lammaffaa immoo banaa dhiise. Banaa dhiiseet guyyaa muraasaan booda gaafa laalu ka afaan hidhame sun meeshaan afaan hidhame sun foon achi keessa jiru raammoo hin qabu. Garuu immoo kan banaa ture sun maal qaba? Raammoo qaba jechuudha. Kanaaf raammoon sun foon san keessaa hin baane alarraa itti dhufe. Tiisisatti fidee jechuudha. Alright? Saniif jecha spontaneous generation akka spontaneous generationitti raammoon foon keessaa dhufa kan jedhu sun disprove ta'e jechuudha. Dhugaa akka hin taane mul'ifame. He placed fresh meat in jars. Meeshaa keessa maal kaa'ee foon kaa'ee san booda one jar was left open. Tokko banaa dhiiseet kaan immoo covered godhe. By a cloth uffataan covered godhe. Days later guyyaa muraasaan booda maaltu ta'e? The open jar contained maggots. Raammoowwan of keessa qabatee jechuudha. Meeshaan banaa ta'e sun. Whereas the covered jars contains no maggots. Kan cufame sun garuu raammoo keessa hin jiru. But maggots appear on the exterior surface of the cloth. Alarratti mul'atanii jiru. Raammoo fi tiisisni sun jechuudha. Ala isaaniirratti mul'atanii jiru garuu immoo meeshaa san keessatti hin mul'anne. Redi successfully demonstrated that the maggots came from fly eggs. Kanaaf tiisisa san irraa dhufe jechuudha. Raammoon sun hanqaaquu tiisisaati. Kan itti aanu
John Needham jedhama. Namni kun it is the proponent of spontaneous generation. Nama spontaneous generationii deeggarudha namni. Innis eksperimentii gaggeesse. Akkuma Francisco Redison innis eksperimentii gaggeesse. Eksperimentii saniin spontaneous generationii dhugaa ta'uu isaa mul'isuu barbaade. He boiled a mutton brose and then coiled the mixture. Jalqaba hin danfise. Shorbaa danfise jechuudha. Egaa danfise booda maal godhe? Akka qorruuf dhiise jechuudha. Banaa dhiise akka qorru taasise waan san. In an open container to room temperature. Eega qorrisiise booda then tightly stopped the flasks. Gubbaa isaa ni hidhe jechuudha inni isaan. Eega danfisee jedhe booda afaan isaa hidhe. Many of the flasks become cloudy and contained microorganisms. Irra hedduun meeshaa kana flaskiiwwan kana microorganismii of keessa qabate jechuudha. He thought that organic matter contained a vital force that produced spontaneous generation. Kanaaf organic matterii wanti danfisee as keessa kaa'e kun jechuudha. Humna maalii qaba jechuudha? Vital force that produced spontaneous generation. Humna spontaneous generationiin akka uumamu isa taasisu of keessaa qaba jedhee amanee jechuudha. Alright? Garuu eksperimentiin inni gaggeesse kun dogongora qaba. Jalqaba irratti the equipments may not be sterile. Equipmentii meeshaa inni fayyadame kun baakteeriyaa of keessaa qabaachuu danda'a. Jalqabuma irratti jechuudha. Kan biraa immoo it is not heated enough. Shorbaan inni as keessatti ho'ise kun danfise sun tempereechara gahaa irratti hin danfifamne. Sun immoo microorganismoonni akka hin duune taasisaa jechuudha. Kan biraa immoo then the cooling temperature in an open container jedha. Afaan isaa san eega danfise booda hin cufne hin kaa'e. Lafa kaa'ee jechuudha. Haga inni qorruuf. So microorganismiin yeroo flaskiin sun banaa ta'etti seenee ta'uu danda'a jechuudha. Alright? Kanaaf akkasi John Needhamiin spontaneous generationii maal gochuu barbaade? Deeggaruu barbaade jechuudha. Itti aanee Lazzaro Spallanzani nama jedhamudha. Namni kun innis maal gochuu barbaade? Spontaneous generationii kana disprove gochuu barbaade jechuudha. Akka sirrii hin taane mul'isuu barbaade eksperimentiin. Eksperimentiin isaa akkamitti gaggeeffame? Sealing flasks that contained water and seeds. Firee wayii achi keessa kaa'ee jechuudha. Firee mukaa ta'uu danda'a, kan midhaanii ta'uu danda'a. Achi keessa kaa'ee booda ni cufe. Meeshaa firee keessa kaa'e san garii hin cufe, garii immoo banaa dhiise. Uncovered and covered. San booda placed in boiling water for 3/4 of an hour. Sa'aatii muraasaaf maal godhe? Bishaan danfaa keessa kaa'e. Eega bishaan danfaa keessa kaa'e booda no growth took place as long as the flasks remained sealed. Yoo kan cufame kun jechuudha. Warri gubbaan isaanii hidhamee jiru kun waan takka hin mul'anne jechuudha. Wanti takkaallee as keessatti hin guddanne, wanti lubbuu qabu. Garuu immoo kan banaa dhiifame san keessatti turbid growth lubbu qabeeyyiin ni mul'atanii jechuudha. Kanaaf conclusionii inni kenne maalidha? Air carries germs to culture medium. Kanaaf wanti lubbu qabeeyyiin as keessatti mul'atan sun eessarraa dhufan? Qilleensarraa dhufan kan jedhu san innis suggest godhe. Garuu immoo guutuun guutuutti itti hin amanne. Resultii argate kana guutuun guutuutti itti hin amanne jechuudha. Also commented external air may be required for growth of animals already in the medium. Lubbu qabeeyyii mediumii san keessa jiru san akka guddatuuf maybe qilleensa isa barbaachisuu danda'a. Qilleensa isa waan dhorkineef achi keessatti guddachuu dhabuus danda'a jedhee shakkii qaba jechuudha namni kun. The supporters of spontaneous generation maintained that heating the air in the sealed flask destroyed its ability to support life. Shakkii isaa kana fudhatanii maal jedhanii? Qilleensa achi keessa jiru san ho'isuun humna lubbu qabeeyyii achi keessa jiran san guddisuudhaaf fayyadu barbadeesse yookaan balleessee jedhaniitiin fudhatan jechuudha. Warri spontaneous generationii deeggaran. Namni kun Lazzaro namni jedhamu kun spontaneous generationii guutuun guutuutti disprove gochuu baatus paved the way for the downfall of spontaneous generation. Spontaneous generationiin akka kufuuf karaa saaqee jechuudha. Kan xumura Louis Pasteuriidha. Louis Pasteur namni spontaneous generationii awwaale nama kana. Maal godhe? Brose sterilized. Meeshaa kanatti fayyadame. Meeshaa swan necked flask jedhamas. Flaskiin kun isa keessatti danfise jechuudha. Wanta akka shorbaa danfise. Sterilized godhee jechuudha. Akka lubbu qabeeyyiin tokko achi keessa hin jirre taasise. Ho'aan jechuudha.
bros allowed to cool slowly. Akka qabbanaa'uuf ni kaayama jechuudha. Filaaskiin kun bocni isaa kun microorganismiin qilleensa keessaa dhufee filaaskii kana akka hin seenneef hin dhorka. Any microorganism eega seenii booda bakka kanarratti trapped ta'eetiin hin hafa. Alright, seenuu hin danda'u jechuudha. Bros stays sterile indefinitely. Guyyoota muraasaan boodas yoo ilaalamu miidiyeemiin as keessa jiru sun sterile. Lubbu qabeeyyii of keessaan qabu microorganismiin keessatti hin mul'atu jechuudha. Guyyootaan booda immoo maal godhanii tilt godhan jechuudha, hin naannessan. Miidiyeemiin as keessa jiru sun akka microorganismii bakka kana jiran sanii wal tuqu taasisanii eega jedhan booda maal ta'e jechuudha, bacteria grow and multiply in bros. Shorbaa san keessa maaltu mul'ate? Bacteria mul'ate jechuudha. So bacteria sun alarraa ka dhufedha. Spontaneous generation wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Right? Showed that Louis Pasteur showed bros or wine only went sour if microorganisms were allowed to enter. Microorganismiin yoo alarraa dhufe qofa achi keessa guddachuu danda'a jechuudha. Ufii isaatiin shorbaa san keessaa ka'uu hin danda'u. Also, no microorganism appeared in bros unless they were allowed to enter from outside. Alarraa yoo ka seenu ta'e malee achi keessa jiru miidiyeemiin sun ufii isaatiin lubbu qabeeyyii nu kennuu hin danda'u jechuudha. They were not formed from the bros itself. Miidiyeemii as keessa jiru san irraa kan uumaman osoo hin taane ka alarraa dhufanidha. So these two scientists showed that both microorganisms and macroorganisms only arise from pre-existing organisms. Organismii dura jirurraa dhufu malee wanti tokko lafaa ka'eetuma lubbu qabeeyyii irraa hin dhufu ka jedhu proof godhan jechuudha. Mul'isan jechuudha jarri lamaan. Reedi yookaan Francisco Reediin macroorganismii nu mul'ise waan ijaan mul'atu jechuudha. Louis Pasteur immoo microorganismiidhaan spontaneous generation akka hin jirre nutti mul'isanii spontaneous generation disprove godhanii jechuudha. Theoriin biraa eternity of life kan jedhamudha. Akka theorii kanaatitti according to this theory there is no beginning and no end to life on earth. Addunyaan kun jalqabas xumuras hin qabu jedhee warra amanudha. Eternity of life. So it neither needs special creation nor does it need to be generated from non-living matter. Kanaaf waa lama mormuu jechuu jarri kun. Special creationism illee ni mormu, spontaneous generation illee ni mormu jechuudha. Lachuu hin jiran jedhanii warra amananidha. Jireenyi yookaan mudacheen tun duraanis ni jirti, har'as ni jirti, borus ni jirtidha. Jalqabaaf xumura hin qabdudha. Akka eternity of life-itti. Cosmos-one theory akka theory kanaatitti lubbu qabeeyyiin eessarraa dhufanii reached this planet Earth from other cosmological structureewwan biraa kan universii keessa jiran jechuudha. Akka meteorite irraa dhufee jedhanii amanu jechuudha. In the form of highly resistant spore yookaan immoo wanta akka bakteeriyaa fi wanta adda addaatu space irraa dhufe jedhanii amanu jechuudha. Dachii kanarratti hin eegalleedha. Lubbu qabeeyyii wanti jennuun universii keessa yookaan hawaa keessa bakka biraatii dhufanii jedhanii amananii. Life on Earth originally came from elsewhere in the universe. Kanaaf dachee kanarratti lubbu qabeeyyiin bakka biraatirraa as fidamanidha. Possibly from another planet. Strongly linked to the eternity of life. Theoriin kun eternity of life wajjin baay'ee walitti dhiyaata. Maaliif? Xumuras jalqabas hin qabu jedha warri eternity of life jechuudha. Jiruu wanti jedhamu kun xumuraa fi jalqaba hin qabudha. Cosmos-one theory illeen lubbu qabeeyyiin kun pilaaneetii biraatirraa dhufan haa jedhan malee isaan dura jalqabee jechuudha. Akka hiikaa isaaniititti osoo dachii kanarra hin dhufin dura lubbu qabeeyyiin ni jiru jechuudha. Akka Cosmos-one theory-titti. Sun immoo eternity of life wajjin wal isaan fakkeessa. Other versions of Cosmos-one theory. Cosmos-one theory jalatti waa lamatu jira. Panspermia fi pseudo panspermia waan jedhamudha. Akka panspermia kanaatitti bakteeriyaatu dhufe jalqaba dachee kanarratti kan argame bakteeriyaadha jechuudha. Bakteeriyaatu pilaaneetii biraatirraa dhufe akka isaaniititti jechuudha. Propelled through interplanetary space by radiation pressure and reached Earth. Bakteeriyaanonni raadiyeeshinii kanaan pireesharii raadiyeeshiniitiin maal ta'an jedhanii dhufan gara dachee kanaa dhufan jedhanii amanu. Pseudo panspermia warri jedhamu immoo bakteeriyaa miti kan dhufe organic materiaalii wantu dhufe jedhee amanu. Organic compoundii wantu bakka biraatii dhufe. Eega bakka biraatirraa dhufan booda added to chemicals on Earth that gave rise to the first life. Organic materiaalii wajjin wanta akka amino acidii, proteinii, amino acid, fatty acid wanti jennuun kunniin jechuudha. Organic materiaaliiwwan kun eega gara dachee kanaa dhufan booda
keemikaalota dachee kanarra jiran wajjin wal nyaatisa gaggeessuudhaaf seelii adda addaa uuman jedhee warra amanudha. Pseudo panspermia warri jennuun. So jarri lachuu saayinsiidhaan disprove waan ta'edha. Kan biraa biochemical theory dha. Okay, biochemical theory warri jennuuni. Where is it? Okay, biochemical theory. Akka biochemical theory it suggested that life on Earth originated as a result of number of biochemical reactions. Life in akkamii dhufe akkuma lubbu qabeeyyiin akka itti argamaniin wal nyaatisa keemikaalota garaagaraatiin. Producing organic molecules which associated to form cells. Jalqaba organic molecule itti uumame, san booda organic molecule yoo jennu wanta akka amino acidii, fatty acidii fi nucleic acidii waan akkasii sanniin jechuudha. Glukoosii, fruktoosii, organic molecule ka jennuun kun jalqaba keemikaalonni akka kaarboonii, naayitiroojiinii, haayidroojiinii, oksijiinii wal nyaatisa gaggeessuudhaan randomly organic moleculeewwan kana uuman jechuudha. San booda organic moleculeewwan kun walitti dhufuudhaan maal nu kennanii? Seelii nu kennanidha akka biochemical theory-tti. Okay, life evolved from non-biological molecules which reacted together and eventually formed pre-cells. Kanaaf non-biological molecule irraa dhufedha. Lubbu qabeeyyiin. Non-biological molecule jennu kaarboonii, haayidroojiinii fi waan adda addaa. San booda walitti dhufuudhaan seelii nu kennedha. Namni waan kana suggest godhe nama lama, Alexander Oparinii fi John Haldane nama jedhamanidha. Akka isaaniititti common gases in the early atmosphere. Gaasonni atmosfeerii keessa jiran. Early atmosphere jechuun atmosfeerii waggoota biiliyoonootaan dura jiru jechuudha. Combined to form organic chemicals. Organic keemikaalota uumanii by the energy of ultraviolet light. Energy aduurraa dhufuun walitti dhufuudhaan organic molecule nu kenne. San booda organic molecule immoo more complex organic molecule waan nu kennanii. More complex organic molecule waan sun immoo acquired some characteristics of living organism jedha. Gara living organism yookiin gara seelii jijjiiramanii jedhanii amanuu jechuudha. Jarri lamaan Alexander Oparinii fi John Haldane. San booda Stanley Miller namni jedhamu kun eksperimentii gaggeesse. Qonna isaanii kana deeggaruudhaaf, theory isaa kana deeggaruudhaaf. Eksperimentiin isaa kun spark discharge experiment jedhama. Maal fayyadamee miteenii, ammoniyaa, bishaan, haayidroojiinii jara kana fayyadamuudhaan equipmentii kana keessa seensee booda maal godhe? Elektirolaayitii gadi lakkise jechuudha. Kaarentii elektirikii akka keessa bahu taasise. Kaarentiin elektirikii akka keessa bahu taasise booda guyyoota muraasaan booda maaltu mul'ate? Organic molecule wantu mul'ate jechuudha. Organic compound wantu mul'achuu danda'e. Organic molecule fakkeenyaaf wanta akka nucleotide fi waan adda addaa jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'uudhaan deeggarsa jara lamaaniif yookaan theory isaaniitiif taasise. Has passed electric sparks repeatedly through mixture of gases. Gaasiiwwan akka miteenii, ammoniyaa, bishaanii fi H2 kana keessa electric spark kaarentii elektirikii akka dabru taasise. Kaarentii elektirikii kun eega darbee booda contain simple organic molecules such as cyanide jechuudha. Wanta akka cyanide fa'aa compoundota kanatu uumame jechuudha. Compound asii fayyadamee kan keemikaalota inni asii fayyadamee kanarraa compoundonni uumamu. By leaving the equipment for longer period of time, more complex organic molecules such as amino acid, pentose sugar, hexose sugar were formed. Eegasoo kana jechuudha. Meeshaa kana yeroo dheeraadhaaf akkasumatti yoo tursiise immoo amino acidoota, proteinotaa fi sugariiwwanis wanta akka glukoosii fa'aa mul'atu jalqabe jechuudha. So sanarraa ka'uudhaan theory'n kun ni deeggarama yookaan immoo proved ta'uu ni danda'a jedhanii amanan. Garuu immoo amino acidii, pentose sugarii fi hexose sugariin kun ufumaa isaaniitii walitti dhufanii akkamitti seelii ta'an kan jedhu san ibsuu hin danda'u. Okay, gaafiin itti aanu in the Miller and Urey's stimulation experiment to study organic molecule formation in primeval atmosphere of the Earth, all of the following gases were used except which? Kanneen keessaa eksperimentii asii olii ilaallesan keessatti gaasiin hojiirra hin ooliin isa kami jedha. Deebiin C ta'a, oksijiinidha. Atmosfeeriin jalqaba primitive atmosphere ka jennuun sun oksijiinii of keessaa hin qabu. Mata dureen itti aanee ilaallu immoo autotrophs. Autotroph jechuun organizimoota
soorata mataa isaanii qopheeffatan jechuudha. Fakkeenyaaf gulukoosii ta'uu danda'a, lipiidii ta'uu danda'a, pirootiinii ta'uu danda'a. Kana hunda isaatu mataa ofiitii qopheeffatu. Kaarbanii, haayidroojiinii, oksijiinii kanneen waliif fiduudhaan uumatu jechuudha. Autotrophs jennamu. Are organisms that produce organic molecule from inorganic material. Organic molecule jechuun amino acidii, fatty acidii, carbohydrateota maal irraa uumu? Inorganic materialota. Inorganic material jechuun wanta carbon dioxide faatti fayyadamanii jechuudha. Autotrophs are bases for all food chain. Food chainiidhaaf beeziidha autotrophoon. Achirraa ka'a jechuudha. Wanti hunduu autotrophota soorata. They produce sugar, proteins, lipid and other material for life. Wantoota akka sugar yookiin carbohydrate jechuudha. Proteinota, lipidota fi wantoota biraas ni uumu. Autotrophs warri jennuun akkasii jechuudha. Prokaryotic cells yookaan prokaryotes. Prokaryotes jechuun they are the first organisms which appeared 4 billion years ago. Organismoota yeroo jalqabaatiif jechee kanarratti argaman prokaryootidha jechuudha. Prokaryoot warri jennuun kun organizimiiwwan seelii prokaryotic jedhaman irraa uumamanidha. Prokaryotic cell jechuun cell without a nucleus. Seelota nucleusii hin qabnedha. Nucleusii qofa osoo hin taane double membrane organelle ka jennuudha. Akka Golgi complexii, endoplasmic reticulumii, ribosomii fa'aa of keessaa warra hin qabnedha. They give rise to 3 distinct line of evolution. Waa sadii nu kenna prokaryotiin. Archibacteria, eubacteria fi eukaryotii nu kenna jechuudha. Waan sadiin kanatti jijjiiramu. Akka evolutionitti prokaryootonni archibacteria, eubacterium fi gara eukaryotii jijjiiraman jechuudha. Waggoota hedduu keessa. Archibacteria warri jennuun thermophilic, sulfobacteria, methanobacteria, halophilic bacteria warra jedhaman kan of keessatti qabata. Isaan the first bacteria. Bakteeriyaawwan keessa kan jalqaba jara kana jechuudha. Archibacteria. And this is the first living organism. Kanaaf living organism jalqaba jechuun archibacteria. So they are now only found in extreme conditions. Yeroo ammaa kana bakka extreme condition jennuun bakka akkasiitti argamu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka volkaanoon fa'aa itti argamu, galaana keessatti, seabed ka jennuun jechuudha. Galaana jalatti bakka fagoo fagoo ta'an extreme condition bakka jennuun san keessatti argamu jechuudha. Eubacteriaan ordinary bacteriaadha. Bacteriaan kaamu eubacteria jedhama. Akkasuma cyanobacteria yookaan blue green algae warra jedhamu kan of jalatti qabata. Jarri kun lamaan blue green algae fi bacteriaan eubacteria jedhamu. Any bacteria that is not an archibacterium is an eubacterium. Bacteriaan hundi isaatu warri archibacteria bacteriumii jalatti argamaniin alatti eubacteriaadha jechuudha. Kan biraa eukaryootidha. Warri eukaryotikii kunniin maalidha? Seeliin isaanii nucleusii ni qaba. Membrane bound organelleewwan biraas ni qaba. Eenyufaaf jala qabata? Protistes, fungi, plant, animal hundi isaaniitu eukaryotikoota jechuudha. All organisms other than bacteria are eukaryotes. Wanti bakteeriyaan ala jiru hundi isaatu eukaryotikoota jechuudha. Okay, one great change that affected the evolution of early life form was the shift from the reducing atmosphere to atmosphere containing oxygen. Akka evolution ititti jalqaba atmospheriin ture yookaan primitive atmosphere ka jedhamu sun reducing dha. Oxygen hin qabu jechuudha. San booda reducing atmospheriin sun gara maalii jijjiirame? Atmospheri oxygen qabutti jijjiirame jechuudha. Kana ta'uudhaaf waggoota 2.4 billion years waggaa kana fudhate. Graafii kanarratti mul'atutti y coordinate'n hamma oxygenii mul'isa. Kun immoo waggaadha. Waggoota biliyoonota jechuudha. Akkuma as bira mul'atu jalqabaaf formation of oceans on the continents, oceanotaa fi yookaan galaanaa fi dacheen uumame first living cells. Lubbu qabeeyyiin jalqaba as bira mul'atan jechuudha. Waggoota biliyoona 3.6 booda jechuudha. Achiin first photosynthetic cells release oxygen. Bakka kanatti immoo waggoota biliyoona 3.6 booda yookaan waggoota biliyoona 3 booda maaltu ta'e? Organizimoonni photosynthesis gaggeessan dhufan jechuudha. Photosynthesis warri gaggeessan immoo oxygenii gadi lakkisu. Oxygenii isaan gadi lakkisan sun waggoota baay'ee keessa maal ta'a deeme jechuudha. Maal ta'a deeme dabalaa akka deemu taasise. Oxygenii atmosferii keessa akka dabalu taasise. San booda organizimoonni aerobic respiration gaggeessan ni dhufu. San booda multicellular plants and animals lubbu qabeeyyiin seelii hedduu qaban dhufuu jalqabanii first vertebrates lubbu qabeeyyiin jalqaba qabeessituu guddaa qaban ni dhufanii akkasitti deeme jechuudha. Akka evolutionitti atmosferiin duraan maal hin qabu? Oxygenii hin qabu. Oxygenii sun gara atmosferii akka dhufu warri taasise lubbu qabeeyyiiwwan photosynthesis gaggeessuu danda'an sanidha.
Waa'ee autotrophii ilaallee jirra reef. Autotrophii jechuun warra soorata mataa isaanii qopheessan jechuudha. Soorata mataa isaanii warra qopheessan. Autotrophii lamatu jira. Keemo autotrophii fi footoo autotrophoota. Keemo autotrophoota warri jennuun enerjiitti fayyadamanii maal godhu? Inorgaanic compoundiiwwan akka carbon dioxide faa gara glukoosii, gara proteinii, gara amino acidii jijjiiru. Sourcii energy isaanii sanii ammas biratti. Sourcii energy isaanii chemical reactionidha. Alright? Use chemical energy and inorganic compound to produce organic molecules. Organic molecule uumuudhaaf chemical energy fi inorganic carbon fayyadamu. Carbon dioxide jechuudha. Kanaaf source of energy isaanii chemical reaction. Wanti keemikaalawaatu madda keemikaalaa isaanii energy isaaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf ferrous iron, hydrogen sulfide kunniin hundi isaaniitu reactionoota gaggeessanii energy nu kennuufii danda'u jechuudha. Energy achirraa argamu sanii carbon dioxide gara organic moleculeota jijjiiramu. Source isaanii carbon dioxide dha. All chemoautotrophs are prokaryotes. Keemo autotrophon hundi isaaniitu prokaryotic dha. Seeliin isaanii nucleus hin qabu jechuudha. Kun eenyufaa archee fi archee yookaan bakteeriyaa jechuudha. Jalatti qabata. Found in extreme environments such as deep sea ventus and acidic environment. Environmentii akkana keessa argamu. Keemo autotrophonni environmentii acidic ta'e akkasuma immoo deep sea ventus bakka gadi fagoo ta'e jechuudha. Bakka gadi fagoo ta'e boolla fagoo ta'e jechuudha keessatti argamu. Bakka extreme condition jennu keessatti argamu jechuudha. Fakkeenyi isaa keemo littoo autotrophs warra jennuunidha. Kun fakkeenya isaaniiti jechuudha. Kan biraa photoautotrophota. Photoautotrophs jechuun ifa aduutii fayyadamanii carbon dioxide irraa organic molecule warra uumanidha. Kunni source of energy isaanii ifa aduutii. Carbon dioxide dha source of carbon dioxide isaanii. Kun eenyu of jala qabata? Cyanobacteria fi green plants. Biqiltoota magariisaa. Biqiltoonni magariisni eukaryotic dha. Cyanobacteria immoo prokaryotic dha. Okay, gaafiin kun maal jedha? Which of the following came first in the course of organic evolution? Evolutionii keessatti kamtu dursee dhufeedha? B irratti yoo ilaalle free oxygen in the atmosphere. Oxygeniin jalqaba irratti hin dhufne. Egaa lubbu qabeeyyiin photosynthesis gaggeessuu danda'an dhufan qofa booda land plants jedhu. Kunis sirrii miti multicellular organism sanaaf kan jalqaba photosynthetic organismoota ta'a jechuudha. Akkas bira mul'isuuf yaalametti jalqaba irratti photosynthetic organismidha. Multicellular organisminis as bira jira. Plantiiwwanis first photosynthetic organismoota kana booda dhufanii jechuudha. Gaafii lammaffaa which of the following groups are believed to be the first photosynthetic organisms to evolve on Earth? Organismiin photosynthesis gaggeessuu jalqaban kan jalqaba isaan kamii jedha? Lichens, green algae, green plants, blue green algae isa kam ta'a? Deebiin blue green algae ta'a. Blue green algae prokaryotic. Prokaryotic immoo warra jalqaba dachii kanarratti argamanidha. Which of the following is not true about the nature of the first form of organism on Earth? Organismoota jalqaba dachee kanarra argaman waa'ee isaanii irraa akka dhugaa hin ta'in isa kam jedha? Unicellularidha jedha kun sirriidha. Prokaryoticidha sirriidha. Anaerobic respiration isaan gaggeessan anaerobic ta'uu qaba. Oksijiniin jalqaba waan hin jirreef jechuudha. Kanaaf deebiin C ta'a. Aerobic respiration gaggeessuu hin danda'an oksijinii waan hin jirreef yeroo sanitti. Itti aansinee tiyooriiwwan evolution ilaalla. Tiyooriin evolution kan jalqaba Lamarckismidha. Akka Lamarckismitti maal jedha? Organisms passed on claimed that organisms passed on to the subsequent generation traits acquired through during their lifetime. Fakkeenyaaf lubbu qabeeyyiin tokko waan acquired godhe tokko jechuudha. Amala fudhate tokko maal godha lubbu qabeeyyiin isaatti generation itti aanutti dabarsa jedheetanii naman. Fakkeenyaaf jalleessi tokko harki isaa yoo irraa muramu taate yookaan eegeen isaa yoo irraa muramu taate ilmoon inni dhalus maalidha jechuudha. Eegeen irraa murame ta'a jechuudha akka Lamarckismiitti. Two parts of this theory are use and disuse fi inheritance of acquired trait fi jalatti qabata Lamarckismiin. Use and disuse jechuun maalidha? Suggested that by continually using structures that structure will become enlarged or more developed. Waan tokko qaama tokko lubbu qabeeyyiin tokko yoo irra deddeebiidhaan itti fayyadamu taate qaamni sun ni guddataa jedhee amana. Fakkeenyaaf harka isaa ta'uu danda'a yoo kan itti fayyadamu ta'e harki sun guddataa deema jechuudha akka Lamarckismiitti. Any structure that is not used or little used will become reduced in size and less developed. Qaamni yeroo baay'ee ittiin fayyadamne immoo maal ta'a deema? Xiqqaataa deemaadha. Less developed ta'aadha. Akka fakkeenyaatti maal fudhate? Saantawwaa fudhate.
Mormi saantawwaa kun duraan gabaabaa ture jedhee amana. Mukarraa baala nyaachuudhaaf yeroo jedhanitti ni hiixatu jechuudha. Morma isaanii sanii waan hiixataniif maal ta'a deeme? Mormi isaanii sun dheerataa deeme. Mormi isaanii sun eega dheerate booda maal ta'a jechuudha? Gara jenereeshinii itti aanutti dabalee jechuudha. Alright? As bira yoo ilaaltan amma isiin tun mormi isii san hin dheeressine. Waan isii jala jiru nyaachuudhaaf gajjattee nyaachaa turte jechuudha. So mormi isii osoo hin dheeratiin hafaa jechuudha akka isaatitti. Warri immoo mukarraa baala nyaachuudhaaf mormi isaanii kanan hiixataa turan sun mormi isaanii ni dheerataa, mormi isaanii dheerate sun immoo gara dhaloota itti aanutti dabraadha. This is Lamarckism. Akka fakkeenyaatitti jiraafii. Saantawwaa fudhatee jechuudha. Mormi saantawwaa over a lifetime of training to reach high branches developed an elongated neck. Yaalii muka dhedheeroo irraa baala nyaachuudhaaf taasisan sanii mormi isaanii dheerate jedhee amana jechuudha. Akkasuma immoo from years of training to swim through water birds gained elongated webbed toes. Miila allaattiiwwan bishaan keessa daakuu danda'an fakkeenyaaf wanta akka daakii jeefaa miilli isaanii kotteen isaanii banaa miti. Daakuudhaaf akka isaanii toluuf jechuudha. Saniif istiraakchariin sun guddatu kan danda'eef waan itti fayyadamaniif miila isaanii san daakuudhaaf waan ittiin fayyadamaniif saniif miila akkasii develop godhan jedhee amana. Waan itti fayyadamaniif guddateef jechuudha. Penguins' wings would have become smaller than those of other birds because penguins do not use them to fly. Penguins warri jennuun allaattiiwwan naannoo Antarktikii fa'aa yookaan bakka cabbiin jiru jiraatanidha. Allaattiiwwan sun bararuu hin danda'an. Koola ni qabu, koolli isaanii sun garuu bararuudhaaf isaan hin fayyadu. Akka Lamarckismiitti allaattiiwwan sun koola isaanii san bararuudhaaf waan itti hin fayyadaminiif hin guddanneefi jedhee amana jechuudha. However, Lamarck could not explain how this might happen. Kun akkamitti ta'a? Prosesii akkamii keessa ta'a akka jedhu san immoo ibsuu hin dandeenye. Kan biraa inheritance of acquired traits. Acquired traits jechuun waan guyyaa keessa argatan jechuudha. Fakkeenyaaf saantawwaan baala mukaa nyaachuudhaaf morma dheeraa argatte. Acquired trait jedhama jechuudha akka Lamarckismiitti. Traits changed or acquired during an individual lifetime could be passed on to its offspring. Gara ilma isaatti ni dabarsaadha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo ispoortii hojjeteetiin qaamni isaa kan guddatu kan dabalu ta'e akka Lamarckismiitti ilmi inni dhalus xuncaa qabatee dhalataa jechuudha. Giraffes that had acquired long necks would have offsprings with long necks. Kanaaf warri mormi isaanii dheeratu sun ilmoon isaanii dhalan sun mormi isaanii dheeratee dhalataadha. Lamarckian inheritance has been disproved by discoveries of genetics. Theoriin kun genetiksiidhaan disproved ta'e akka soba ta'e mul'ifamee jechuudha. Significance of Lamarckism. Lamarckismiin kanaafuu maalidha? Bu'aan isaa yookaan bu'aan inni buuse maalidha? Waa sadii yookaan waa afurii kan jalqabaa. First, comprehensive theory of evolution. Theory evolution kan jalqabaa waan ta'eef. Lammaffaa irratti it nicely explains the existence of vestigial organs. Orgaanota vestigial jedhaman yookaan immoo qaama namaa keessatti fi lubbu qabeeyyii biraa keessattis bu'aa hin qaban jedhamanii amanaman sirriitti ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf flippers of vestigial organs, part of organisms that are not longer in use. This can be used to determine the relatedness of species. Speciesiiwwan lama walitti dhiyeenya hin qaban ka jedhu san mul'isuudhaaf itti fayyadamna jedha. Fakkeenyaaf tailbone ka jennuun ilma namaati irratti lafeen tailbone jennuun yookaan immoo sacrum irratti argamu bu'aa hin qabu. Vestigial organ jedhama. Jechuun tailiidhaaf hin fayyadu jechuudha. Wanta akkam jaldeessi qamaleen lafee isaanii irratti maaltu argama? Eegeetu argama. Ka ilma namaa immoo vestigial jedhama jechuudha ilma namaatiif. So structure akkasiisaniin identify godhe namni Lamarckismiin jechuudha. Front flippers of whale contain bones of links that exist in mammals. Whales ka jennuun gosa qurxummiiti. Qurxummiin kun bishaan ittiin daake jechuudha. Wanta akka harkaa qaba. Kan inni bishaan ittiin daaku sun maal of keessaa qaba? Lafee of keessaa qaba jechuudha. Lafee miila sa'aatiin wal fakkaatu of keessaa qaba. Alright? Vestigialidha. Ittiin deemuudhaaf osoo hin taane ittiin daakuudhaaf kan itti fayyadamudha. Kan biraa, it explains the development of strong jaw and claws in the carnivores due to continued use. Carnivores warri jennuun warra foon sooratu jechuudha. Strong jaw and claws. Illacha isaanii jechuudha. Naannoon illacha ka jennuun maal jedhama? Illachuma jedhama miti.
Kan ittiin naannoo ittiin dhalan kana jechuudha. So masilii jabaa ta'e qabu. Sababni isaa yeroo baay'ee waan itti fayyadamaniifidha. Waan san identify kan godhe theory kana kan biraan stimulated other scientists. Scientistoota biraa kakaasee jechuudha. Akka waa'ee evolutionii irratti hojjetaniif. Okay, according to Lamarck's theory of evolution, what is the origin of new structure are necessary for evolution? Okay. Kanaaf akka Lamarckizimiitti evolutioniin gaggeeffamuudhaaf sababni maalidha? Sababni use and disuse of body part. Yoo kan itti fayyadamu ta'e guddataa, yoo kan itti hin fayyadamne ta'e immoo hin guddatu jechuudha. Kan biraa Darwinismidha. Warri Darwinian yookaan immoo theory of natural selection jedhama. Some of Darwin's evidence come from the visit to Galapagos Island. Icelandiiwwan Galapagos jedhaman kana visit godhee ture namni Darwin jedhamu kun jechuudha. Achirratti gosoota simbirroo garaagaraa arge yookaan immoo gosoota allaattiiwwanii garaagaraa arge jechuudha. Darwin studied the finches ka jennuun allaattiiwwan odola sanirra jiraatanidha. Odola Galapagos jedhamurra jechuudha. Found in different islands. And noted that there were many similarities and differences between them. Allaattiiwwan achirra jiraatan, odolota garaagaraarra jiraatan kun waan wal fakkeessuu qabanii akkasuma immoo waan gargar isaan taasisuu ni qabu. He concluded that an ancestral finch had colonized the islands and adapted to different conditions on the islands. Akka hidhannoo isaatiitti, akka ibsa isaatiitti allaattiiwwan jalqaba eega dhufan booda odolota garaagaraa kana kamuu Icelandiiwwan kanarra qubatan jechuudha. Icelandiiwwan garaagaraati. San booda eventually evolve into different species. Eega bakka garaagaraarra qubatan booda maal ta'an jedhee mana jechuudha. Gara sanyii garaagaraatti jijjiiramanii condition isaan keessa jiraatan waan adda addummaa uumuuf environmentiin isaanii sun akka sanyii garaagaraa ta'an isaan taasise jedhee yaada. Some of the finches had evolved into insect eaters, dispointed pigs. Allaattiiwwan kana keessaa muraasni insect eaters. Raammoo warra nyaatudha. Kan biraa immoo seed eaters, fireewwan mukaa warra nyaatanidha jechuudha. Kanaaf environmentii garaagaraa keessa jiraachuu isaaniitu akka isaan taasise jedhee amana Darwiniin. Basic postulates of Darwinism. Darwinii jalatti wantoonni jirani Darwinismii jala jechuudha. Geometric increase. Jalqaba irratti all species tend to produce more offspring that can possibly survive. Lubbu qabeeyyiin kamuu humna isaaniitii ol horuu jedhee amana. Allaattis haa ta'u lubbu qabeeyyiin biraas hamma jiraachuu danda'u sanii ol horaadha. Baay'inni isaa waan survive gochuu hin dandeenyedha jedhee amana. Achiin struggle for existence. Hundi isaaniitu jiraachuudhaaf wal dorgomuu jalqabu. There will be competition between members of species because they are over-reproduce and the resources are limited. Resourcing jiru xiqqaadha. Garuu immoo lubbu qabeeyyiin kun humnaa ol horu saniif jidduu isaaniitti wal dorgommiin jiraata jiraachuudhaaf. Variation under nature, difference between members of species. Variationiinis ni jiraata. Sanyii tokko keessa garaagarummaan ni jiraata jechuudha. Natural selection and the survival of the fittest. Natural selection yoo jennu some members of the species will be better adapted to than others to their environment because there is variation. Variationii waan jiruuf sanyiin gariin adapted godha jechuudha. Naannoo sanii wal bara. Gariin immoo wal hin baru. Fakkeenyaaf fudhannee gosti jeedalaa tokko yoo jiraate, jeedala san keessa warra gogaan isaanii furdaa ta'ee fi warra gogaan isaanii haphii ta'e yoo jiraatan fi gareen sun gara Antarktikii osoo kan deemu ta'e, Antarktikii keessa jiraachuu kan danda'u warra gogaa furdaa qabu san jechuudha. Warri gogaa furdaa qabu sun adapted godha. Naannoo sanii wal baratuu danda'a. Kun natural selection jedhama jechuudha. Natural selection jechuun environmentiin sun kam select godha warra gogaa furdaa qabu san. Warri gogaan isaanii haphii ta'e san immoo survive gochuu waan hin dandeenyeef ni du'u jechuudha. So survival of the fittest jenna. Kan humna qabu yookaan immoo environmentii san keessa jiraachuudhaaf adapt gochuu kan danda'u qofatu jiraata jechuudha. Those members of species which are best adapted to their environment will survive. Warri adapted godhan naannoo sanii warri wal baruu danda'an ni jiraatu. Warri naannoo sanii wal baruu hin dandeenye immoo ni du'u jechuudha. Origin of species. The latter descendants after them several generations become distinct from their ancestors. Generation itti aanu immoo yeroo keessa jijjiiramaat sanyii isaanii sanirraa amala adda ta'e qabaataa deeman. Akka isaatiif jechuudha akka Darwinismiitti. On this way a new species appear.
sanyiin haarofni bifa kanaan dhufa jedhee amana jechuudha. Natural selection dhufa jedhee amana Darwinism. Okay, gaaffiin itti which of the following idea is not a part of Darwin's theory of evolution? Theory evolution Darwin keessa kan hin jirre isa kami jedha. Over reproduction ni jira. Existence of heritable variation ni jira. Competition ni jira. Deebiin beta use and disusing Lamarckism. Which of the following expression is more related to the phrase survival of the fittest? Kajedhu kana kamtu walitti dhiyeenya qabaa jedha. Inheritance of acquired trait Lamarckism dha. Gene mutation. Waa'ee gene mutation survival of the fittest waliin qabatu. Mendelian inheritance. Mendelian illeen waliin qabatu. Kanaaf deebiin natural selection dha. Natural selection fi survival of the fittest lachuu paartii maaliiti qaama Darwinismiti. Okay, Gaffington, in his theory of evolution, the cause of which of the following concept was missing in Darwin's explanation. Explanation Darwin kan keessa kamtu hin jirredha. Maal hanqate? Tokkoffaa survival dubbatee jira. Over reproduction dubbatee jira. Struggle for survival kana dubbatee jira. Hereditary variation dha. Deebiin jechuudha. Darwin akka variation jiru ni amana. Garuu immoo hereditary ta'uu isaa hin hubanne yeroo sanitti. Genetic ta'uu isaa hin hubanne jechuudha. Waa'ee genetics Mendeleevitu qorate sanboora jechuudha. Darwinism booda. So hereditary kan jedhu san irra hin geenne ture Darwin. According to the theory of evolution as proposed by Charles Darwin, which one of the following is the most important driving force for evolution? Evolution idhaaf sababa kan ta'u isa kamidha? Akka Darwinismititti. Natural selection, over reproduction, genetic recombination, mutation. Waa'een mutation yoo ka'e, waa'een genetics, waa'een hereditary yoo ka'u, Darwinism waliin qabatan. Wantoonni kun yeroo Darwinismititti qorannoo waan irra hin galminiif jechuudha. Kanaaf most important as over reproduction, natural selection lachuu sirriidha. Garuu immoo most important in natural selection ta'a jechuudha. Theory itti aanee dhufe neo-Darwinism ka jennuunidha. Neo-Darwinismiinis akkuma Darwinismiti. Waan tokko qofa dabalatee jechuudha. Waan reef jenne saniin hereditary, genetics manaamna waan jennu san dabalatee dhufe. It is a revised version of Darwin's theory. Darwin theory maal ta'edha? Revised ta'edha. Fooyya'eedha jechuudha. Combines Darwin's original theory, genetic theory and animal behavior. Animal behavior is genetic theories ofirra dabalatee jechuudha. Theory Darwinii saniin dabalatattis. Gene pool of population ka jennuuni the sum of all alleles available in the population. Tokkoon alleelii yookaan immoo gene populationii keessa jiru walirratti jechuudha. Gene pool jedhama. Postulates of neo-Darwinism. Neo-Darwinism yaan ijoon isaa inni jalatti qaba. Natural selection ni qaba. Akkasuma genetic variability dha jechuudha. Wanti ni dabalate. Geneticsiin argameen booda genetic variability itti dabalame Darwinismitti. Genetic variation exists within a population due to mutation, genetic recombination and other processes. Genetic variation ni argama. Sababa akka mutation dhaan ta'uu danda'a, recombination dhaan ta'uu danda'a, waan adda addaatiif jecha ni argama. Genetic mutation argamuun kun provides variation. This variation provides the raw material for the natural selection to act upon. Variation kun jiraachuun isaa maaliif haala mijeessa jechuudha. Natural selection akka jiraatuuf haala mijeessa. Natural selection jechuun akkuma kana dura jenne individual with advantageous traits warri amala maalii qaban maal ta'u advantage trait warri qaban amala naannoo saniin wal simatu warri qaban jechuudha. More likely to survive ni jiraatu wal horuu and passing on their beneficial trait to the next generation. Dhaloota itti aanuuf amala isaanii san ni dabarsu jechuudha. Warri immoo disadvantages ta'an ni du'u jechuudha akka natural selectionititti. Kabira reproductive isolation dha. Neo-Darwinismiin kanas jalatti qabata. Reproductive isolation jechuudha. Reproductive isolation jechuun new species can arise when population become reproductively isolated. Population lama reproduce akka hin goone wal hormaata kan geggeessanii jidduu isaaniitti addaan bayan yoo kan ta'u taate sunis species lama garaagaraa uumuu ni danda'a jechuudha. From each other preventing gene flow between them. Gene pooling sun akka walitti makamu. Genein yookaan immoo genetics'n population tokko gara population biraa akka hin deemne yoo kan taasifamu ta'e reproductive isolation jechuun akka walirraa akka horre yoo kan taasifaman ta'e gara fuulduraatti ilaalla ko sababa garaagaraatiif ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf oddola tokko osoo jiraatan oddolli sun bishaaniin bakka lamatti osoo kan qoodamu ta'e akka evolutionitti akka neo-Darwinismiitti jarri sun walitti dhufanii wal hormaata gaggeessuu hin danda'an. So waggoota hedduun booda jarri lamaan sanyii garaagaraa ta'uu jechuudha.
This can occur through mechanisms such as geographical isolation ta'uu danda'a. Akkuma amma reef jenna. Bakki isaan irra jiraatan sun addaan bahuudhaan behavioral difference amala isaanii irratti. Or genetic incompatibility. Kanneen ilaalla gara fuulduraatti. Reproductive isolationiin addatti mata duree qaba. Hunda isaaniitu ni ilaalla. Ultimately leading to the evolution of distinct species. Speciesiin haaraa akka uumamu ta'es. Konseptiin isaa maalidha? Populationiin lama akka wal hormaata hin gaggeessineef sababa kamiinuu yoo walirraa dhoorgamu ta'e yoo waggoota hedduu waggoota miiliyoonota lakkaa'amaniif yoo addaan bahu ta'e populationiin sun lachuu sanyii garaagaraa lamatti jijjiiramaadha. Akka neo-darwinismii jechuudha. Gaafii maal jedhaa? Which of the following theories explain evolutionary change of living things in terms of changes in their alleles frequency? Evolutionii keessaa change dhufu san allele frequencyidhaan yookaan geneticsdhaan kan ibsisu kamiidha gara biraatiin? Neo-Darwinism, inheritance of acquired traits. Inheritance of acquired traits jechuun Lamarckismidha. Kanaaf Lamarckismiin geneticsii wajjin waliin qabatu. Waa'ee alleles waa'ee genesii wajjin waliin qabatu jechuudha. Spontaneous generationinis akkasuma. Darwin natural selectionis allele wajjin waliin qabatu. Genetics waan jedhamu wajjin waliin qabatan tiyooriin kun sadii. Kanaaf Neo-Darwinism ta'a jechuudha deebiinsa baay'ee. Okay, which of the following is the idea contained in Neo-Darwinism which was not present in the original version of Darwin's theory? Kanneen armaan gadii keessaa kan Neo-Darwinismii keessa argamu garuu immoo Darwinismii jalqaba san keessa kan hin argamne isa kami jedha? A. Organism tend to over reproduce. Kun lachuu keessattuu ni argama. Organism competes for scarce resource. Competition inni jira. Feed individuals survive and produce more offspring. Survival of the fittest ni jira. Kun sadiin wal isaan fakkeessa. Kan gargar isaan taasisu waa'ee hereditariiti jechuudha. Hereditary, allele, genetics, gene manaamin ka jedhu yoo dhufe Neo-Darwinismii ta'a jechuudha. So the answer is B. Okay, kun viidiyoo jalqabaati. So viidiyoo lammaffaa keessatti evidence of evolution kan jedhu itti fufuu ta'a jechuudha.